sababa balaa tiraafikaatiin lubbuu fi qabeenyarra balaa cimaaf salphaan akka hin uumamneef eenyurraa maaltu eegama? ለምን ጊዜ ጨው ሁንዳ ቢታምር ገሳይ ገፈቶ ይጨው ቀባታ ማህበረሰባችን ይሄን ማወቅ መቻል አለበት። አካል ጉዳተኛ አለ፣ አይነ ስውር አለ። እኛ ትኩረት የምንሰጠው ለነሱ ነው። ያው ካሽከርካሪ ተረጋግተህ መንዳት ቃምኒ ሁሉ መላለፈ ከደ እርማቹ ቀባ እርማና ወጪን ሲል በላትራካ ፍልሽ ነው። bakki nuti ammatti argamnu naannawaa Maganaanyaatidha. Bakka kanatti egaa keessattuu ganamaaf galgala yaa'insi namootaa yookaan yaa'insi lafa deemtotaa hedduminaan bakka itti baay'atu keessaa isa tokkodha. Egaa nutis bakka kanatti argamuudhaan balaa tiraafikaa hir'isuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Lafa deemtotni gaheen isaanii maal ta'uu qaba? Akkasumas konkolaachistootni gaheen isaanii maal ta'uu qaba jennee hawaasaa fi konkolaachistoota dubbisnee jirra jechuudha. namni ጊዜ ጨው ሁንዳ ቢታምር ገሳይ ገፈቶ ይጨው ቀባታ maalifi namni tokko timirtii gaa qabaachuu baachuu danda'a. Gizee oofu namni kun akkamitti oofaa olii gad ilaalee olii gad mil'atee sirriidhaan oof bakka nanca jedheetu yoo tamammane malee karaa san jammaruu hin qabaatu jedha akka kiyyattan. ያው ካሽከርካሪ ተረጋግተህ መንዳት konkolaachisaarraa wanti eeggamu of eeggannoon konkolaachisuudha. Keessattuu bakka namoonni itti heddummatan akka kanaatti of eeggannoo cimaa gaafata. Kanaaf of eeggannoon yoo konkolaachisne balaa qaqqabuu malu hambisuu dandeenya. Ofii keetti lubbuudhaan nageenyummaan kee nagaa taate yoo jiraatte waan ta'eef kan waan jarjartu san hojjechuu dandeessu waan ariifattuuf san bira ga'uus dandeessu dura ofii odoo lubbuu ofiitiif nageenyummaa qaama isaatiif iddoo kenneetoo yennaa karaallee ce'u iddoo eeyyameefin kan ce'ee fi seera isaa eeggatee odoo ce'e kan jedhu yaada qaba. አሽከርካሪውም እግረኛውም ሁለቱም በተመሳሳይ መልኩ ኮንኮላችሳንስ ተይ ለፈዴሞንስ ለቹ ቢፈወል ፈካተን ኤገኖ ጭማታሱ ቀቦ ዋን ዴምኑ ፍራወተቹ ከንደንዴን የሆነ ጉማን ከኛ ኤጋሜ ዋን ተኤፍ የሮባ ከበከት ሶቾን ከሚቱ ኦፍ ኤገኖ ጭማታሲሱ ቀብና nageenya tiraafikaa eegsisuuf lammiileen hojii tolooltummaa irratti bobba'anii jiran hojii nageenya tiraafikaa eegsisaniin cinatti hojii hubannoo uumuu kan hojjetan ta'us hubannoo lafa deemtotni nageenya daandii fi seera tiraafikaa irratti qaban gabbisuuf ammayyuu hojiin hubannoo uumuu itti fufuu qabaa jedhaniiru. እግረኞች አጠቃቀም ልክ አይደለም። lafa deemtonni bakka kanatti akkaataa isaan itti daandii qaxxaamuran seera kan eeggatee miti. Nuti immoo as kan dhaabbannuuf hubannoo kennuun rakkoo gama kanaan dhufu hambisuudha. Garuu kan yaada keenyaan fudhanne hedduudha. Namni kan of eegu lubbuma isaaf waan ta'eef keessattuu lafa deemtonni yeroo daandii qaxxaamuran osoo of eeggannoo cimaa taasisaniin jedha. እግረኛው ነው በጣም ችግር እየፈጠረ ያለው ማለት ነው። መኪናው አይሄድም። naannoo kanatti dhugaa dubbachuuf taanaan konkolaachisaa caalaa rakkoo hamaa kan uumaa jiru lafa deemtotadha. karaa isaanii fi heeyyamamirraa qaxxaamuruu hin barbaadani. Nuti ammoo as kan dhaabbannu hubannoo uumaa balaa tiraafikaa ittisuu fi namoota dadhaboo fi qaama miidhamtoota deeggaruu fi ammayyuu hojiin hubannoo uumuu hawaasaaf kennamuun cimee itti fufuu qaba. Abbaa taayitaa bulchiinsa nageenya tiraafikaatti Daayirektarri damee hubannoo uumuu fi leenjii obbo Biraanuu Kumaa abbaan taayitichaa balaa tiraafikaa ittisuuf sosochii nageenya daandii ji'a tokkoof turu qopheessuun hubannoo gahaa hawaasaaf kennaa hordoffii fi to'annoo cimaas taasisaa jiraachuu himaniiru. sochiinsi nuti jalqabne kun hubannoo kennuu qofa miti. to'annoo fi hordoffii cimaa taasisuudhaan seera kabajuus seera kabachiisuus cimsinee itti fufnaa. Uummanni magaalaa keessatti warri lukaan deemanis ta'e konkolaachistoonni seera yoo cabsan akka itti gaafataman akka adabaman akka baran gochuudhaaf tarkaanfii cimaa keessattuu haga halkan keessaa sa'aa 6tti to'atanii warroota dhugaatii fudhatanii konkolaachisan to'achuu poolisii waliin ta'uudhaan qindoominaan waan raawwannuuf amma jiini kun dhumutti kun cimee kan itti fufu ta'a.